Agada gaya damsa damole waliin gaya barreessa kitaaba seenaa gootota shanan gibee kan ta'e Nabani Shaafi kitaaba haaraa damsa damole jedhu qabatee dhufee jira. Kitaabni kunis akkuma maqaa isaa damsa damole yoo jedhu damsa qabsaa'ota Oromoo kaleessaa bu'uura godhachuudhaan rakkoo yeroo ammaa dhaloota qoraa jiru dhibee gandummaa yookaan riseesuma kaansarii dhaloota akka ta'e bal'inaan kaasaa furmaata isa kan nuuf kaa'udha. Maaran dhaloonni gaaddisa seenaa gootota ofii jalatti ijaaramuu akka qabus dhaamsa qabu yoo dhaamu mul'ata gaarii akka qabaannus kan nuuf akeekudha. Kana malees qabsoo goonuu mara keessatti seenaa gootota kaleessaa fakkeenya godhachuu akka qabnu nuuf dhaama. Kitaabni kun dubbisuuf kan nama hin uffisiifne fuula 95 qofa kan qabu yoo ta'u mata duree 15 garaa kan of keessatti hammatudha. Mata dureewwan kun baay'ee murteessoo kan yeroo kanatti hubannoo dargaggootaas fooyyessuu danda'anidha. Yeroo ammaa kanas kitaabichi bakka argama isaa karaa manneen raabsaa kitaaba armaan gadii kanaan kan argachuu dandeessanidha. Magaalaa Finfinnee naannoo Awutoobis Taraa yoo ta'u mana kitaaba raabsaa Elelle Duwwaa 9 55 Duwwaa 2 akkasumas mana kitaaba Shawaa Duwwaa 9 22 49 Duwwaa 50 akkasumas Finfinnee Jamoo tokkoffaa mana kitaaba Iloo Duwwaa 9 81 94 Duwwaa 9 akkasumas Finfinnee naannoo Meeksikoo mana kitaaba Jaafar Duwwaa 9 11 12 53 Jimma mana kitaaba Gaali Duwwaa 9 14 92 kana malees mana kitaaba Hafiz Duwwaa 9 44 38 Heloonuun jechuun battalumatti argachuu dandeessu. Dhaamsa dhaamolee bitannee ergaa qabsaa'ota kaleessaas waliif dhaamne.